دونتا ألفنا حارا إنما إذا كان يساعد إني مريمو إذا راجع Rasi nak kader, ati nama pina kesa juru na balerin. Nama sal pina kesa juru meti. Kana boda, amma boda, jirenni ke, kazadil ke, hoti ke, olfina, kar olfinat. Ina ke olfina, ya, olfina, kar olfinat. Bijal kawan nama sebut kejuruh harga saja besi kami tiap kejadian. Wanti berabaya serakis seberapa fera. 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 Hafera, 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 hafera. Kasih susu, kasih susu, kasih bukan nata tuh, kalian pakai nata tuh, tangga pakai nata tuh, karena kena harga ayo tim seberapa. Afurri maratummaa fergamte nama raachisa jettee beellama qabattee kan jirtu qarshii 12,320 kan hojjetamte malah Wakaba tidak ada sih, Okuma kalifa kate, alena ogaranya te konflikte. Dekintin, bona wajin koricit tu pada mereka kendame, bona wajin koricit tu pada mereka kendame. Apa lagi ini mo? Iya memang makanya susit. Gairah berapa tes ini nak kalau terjadi? Kalau sih saya kira kita apa kalau kita keti kalau cipte, iya meruba. Iya mer. Mata sih dong najaran ini. Refensa mata keessa buqqisanii calleetti godhanii baalleen daakkotti godhanii maqaa isheetti barreessanii mana isheen ciiftu karaa ciisicha seetitti darbatanii erga guyyaa yeroo sanaati mataa ishee dhagaa kan hin qabu mataa laachuu kan hin dandeenye mataa ishee keessa deeme immoo kan nyaatu asiif achi kan deemu sammuu ishee kana irraa fuudhee sammuu biraa kan godhu akka namaatti yaaduu kan hin dandeenye
amma miila isaa sochoosee kan bara baay'ee rakkisaa ture na biraa hafeera. Jadi miila kee sochoosi. Ammas dabali jedhe. Hidhaan miila koorraa hiikamee haa inni hafe. Wanti kiiti. Eessa iddoo yeroo seene lakkaa jiraasaa miti. Du'aan isaa iyyuu dhimma baasa. Lakkaa jiraasaa miti. Du'aan isaa iyyuu dhimma baasa. Maal jennaan lafee isaatti bal'aa gurbaa. Gurbaan bee wayyaa isaatti bamaadha. Gurbaan bee rifeensi isaatti bamaadha. Eeyyatti haamee. Eeddoo olii keessanii wal qabaat isa maal raame maal? Irra keessa kennu waa otoo hin taane. Keessa namummaa keetti bamaadhin. Lafee keetti bamaadhin. Warri gammaddan galateeffadhaa. La pensa erga dhimma baase Elsai la pensa awwaalamee foonsaa torture erga dhimma baase aniif ati jireenyatti kan jiru arra fira waaqayyoo fudhannu wayyaame eebura talaata Elsai la pensa erga dhimma baase Elsai Akkasoo deemte kan kee karaan banamaa. Akkasoo deemte kan kee banamaa. Lafti biyya tan'aa'e sitti mi'aa. Lagi namoota baay'ee nyaate si ceesisa. Lagi namoota baay'ee nyaate si ceesisa. Maaliif jennaan sirratti ulfina adda tokkotu mul'atu jedhu. Bemataa keessa kan akka kun araasaati. Yaa biyya lafaa ansi ni deera laani. Ansir kaabayeera jedha. Awwaala duuga biyya lafaa bayeera dha naati. Adu wali tol darbeera ni naa pee yaa. Meewwan isini gale adu wali tol darbeera naa pee yaa. Siimataw maqaa Yesuusiin. Siimataw maqaa Yesuusiin. Siimataw maqaa Yesuusiin. Siimataw maqaa Yesuusiin. Ingalateeffaman mi waaqayyo. Gaafa foon keenya kana keessaa dur nama haaraa taanee jijjiiramu. Dabala akkuma nasitti arge kana gubbaatti si argaani. Mee amee jedhaa kaaju. Abbi waa'ee Eeliyaas faa kun baraka bu'aaraa keessa kun isaan garuu kan du'an Museen kan du'e Eeliyaas illee rukutame. Museen kan du'e baraka kumoofaa keessa. Biyaas gara waggaa 800 oliiti. Museen du'e Yesuus mul'achuun isaa. Haa ta'u malee gaafa ulfina keessa galan hin du'e gaafa jennu foon keenya du'a malee hafuurri keenya hin du'u. Lubbuun keenya hin duutu. Lubbuun keenya kun maal taati yookaan hafuurri keenya kun maal taati gaafa foonni keenya kun du'u dhagna haaraa uffattee Yesuusin simatti. Yesuusin dhufa. Inni kun amiin jedhe Yesuusin dhufa. Gaafa Yesuus dhufu dheedhaame. Shaakarantu gadi argachumaan gaafa Yesuus dhufu dheedhaame maal na hojjete. Gaafa Yesuus dhufu hin jettani isini wayyaa keessan geeddarattanii caammaa keessan geeddarattanii wayyaan nama hundumaa akkam ta'a beektu yeroo sana nacci yookaan immoo adii. Kan isa qabus kan isa hin qabnes kan sooressaas kan hiyyeessaas
sila maalin jiru gaachitti Yesus gaafachi Yesus kaayera dhufeera dhalya warri qulqullooti biyya lafaarra jiran Yesusin simachuudhaaf shat Hallelujah mena masi bukkee jiruun Yesus yoo dhufe alola mutamanii naafe Yesus yoo dhufe alola mutamanii atoo edinga لا يسوع يقول على رب متماثلين إنك ده بقى كمان ده يسوع يقول على رب متماثلين إيه نمر بتاع إيه نمر بتاع mana ke beda ditanya Kristiano ni Roma ye Yesus Kristus bebelu baga apa jeramu pa Yesus dah mana Yesus tekko turi yero to ko gapi to ko gapi detul Yesus Kristus uturu be jalla to moto ture jalla to yerega banna ni jolle ba yera kajala ni utu ture jalla na re mani jenna ani to pugi sanjira ani rakina ke sanjira nikani mo mana jaran jira nikani mo gana futu banjira futu sa sitta man ke sitta ga ke sitta ta ko tu ke sitta ya ko karo sifa ina abin jadi apa ina mani benna Yesus mo rufe nufika nurakis aidan ada ke pada cerita ni ma yewo ba yewa kajala nyamara kisu Sinta lagi fatakan, isyarat lagi malu di mana beri? Dapat isyarat lagi malu di mana? Yesus kapan buatin? Setir batuntan? Sip lupa. Bagaimana Yesus kapan buatin nama semua? Dapat Yesus kapan buatin? Setir batuntan? Bantah Yesus ini? Bantah ini? Aduh. Toko fa Tosoloke Ana si ibsadar La cosa pokoknya la cosa ko kasi age pada ya obolo tako wai bari cha wai yari chagaru shrim safun barbachusan Kuyan kofta akatun halkan nubut akalu seri yuwa isa kota ni bet age pataga Yesus Kristus halkan nufa aida serima akamani tiru bai ila kana to lalla mai robai hattu yom det shebiya kana le guyat hattu yom det halkan det kana Yesus mai betu anal kanin nufa sa kan kesa sai torbatin nufa Alkan kesa sansa detan nufaamati. Alkan kesa sansa galitan nufaamati Yesus akan jicusa. Yesus akan jicusa lagi betul. Halkan ka apa jeramu? Dukkannya salkan saya torba tuntan. Sansa gali suntuntan. Halkan ka apa jeru? Warna biya lah gisa. Ada gadir tu. Ada masuk ke kurang saat jadi di. Halkan ka apa jeru? Kau warna biya lah bahasa ajarani. Ati mau dukkan kesa jeru ifa kesa tadi. Ati jolle ifa jadi. Karena Yesus kurang satu jadi kak karena Yesus setir batuntan situ hari gambar hari kami jadi kak Haleluya ada gimana sih Yesus Kristus yang ada penuti oleh kesa kama Yesus itu mau oleh sanadra oleh berarti dalam iya amin jana itu benar La cosa di damoni naga capiras untuk aja ni badisi tiga damin akan jadi sundu bertiul fat defut isani ringka karena jalan bau di situ la cosa pun lagi naga namun opolo sana di sini garu dikut warna kani tak betul pak akan tu tidak pak opolo sana di sini garu Mana masih bukan tu ati karu rime. Dukana kesa gitu ini apa? Haleluya. Oh pulau tu isi karu dukana kesa wanan jurde. Guyasun akatut isi rabu hidadok. Hei ya be amen. Guyasun akamat isi rabu hidadok. Akatut isi rabu hidadok. Waru wujud batang aku akan jalan kesa macam lah. Serida. Warna mana cerita? Aku bagaimana kerja? Seri aku mana kerja? Karena aku situ kau lagi saja takkan.
ويني وين الدكان كيس جيران سه لا كيف كيس جيران لا ميجات يسوع نبي نفعل سه لا كنا نفعل لا ميمالو أنا بنا دا كيس جيران يا نامه إمبارح ولا سلا يوم بنا كيس جيران يا أبي مين لك كيس جوسي إمبارح ولا سلا يوم بنا كيس جيران يا أبي La cosa apprezzinita. La cosa c'è. E se non dubbi che sa il mani fatti. Amen. Amen. Il manguiatis. Amen. Noi vorrà canivokis. Vorrà dukkana mit. Amen. Perché che sta perché il casa a te cadere a me. Noi era me oggi. Vorrà halkani. Yokis. Vorrà dukkana. Mit era. Ani ma che sanjira. Ani cholle fatti. Ibni wa ayyuna rajra. Ibni wa ayyuna rajra kisa. Ibni wa ayyuna rajra kisa. Amen jangan juga apa. Ega kota ini magna. Obisi kam namanya akawar rakani rabu indif naik. Wari rafanal kani rabu wari macani sal kani macau. Noi garu. Warra buya air ketane obi kamna. Amin haleluya. Mina masih bukan jual hakasa jabesi. Kami kadere ati nama ifa ati nama buya kini. Ati nama olbina kesa jiru ai. Nama salbina kesa jiru miteni. Into salbina ni jajiri. Siwa jiwa ni madar wari. Into jompuni jajiri. Siwa jiwa ni madar wari. Ati nama olbina jeri me. Wayal bina potenta. Kasa jom. Yang mudah tak mati kisah tadi. Apa nak bina ujin? Wanan tak kaya lagi arguda kabena. Apa air ni apa? Wanan tak kaya lagi arguda kabena. Amin. Kerana dia bersina tak kisah. Kerana dia bersina. Tak putus tuan dulu patong. Waktu kerja. Mari ko po tanduan o pa. Kopain dira maraja tanduan. Namoonni mucaa baattanii namoonni garaatti baattan xiqqoo ishee. Ilaa maal jedhe abbaan kooyi duratti haadha ajjeese har'a ishee ajjeesuudhaaf deemu waan ta'eef yaala qotiyoo koo xamadii fudhadhu jaagna koon fudhatini jedhee kadhata. Ani immoo eessan jira yoo jettani Yesuus harkan jira. Ilaa gooftaa koo immoo nan abdadhe akka inni nan ajjeefne immoo nan abdadha. Na fuudhanii to'ii mana yaalatiin na dhaqanii garaattan baadhaa ulfajjii torbaati. Garuu immoo naannoo waggaa 20 waan ta'eeti garuu umurii isaa immoo qabadhu. Mucaan eegdee garuu waggaa 25 gaanaasee dhufu kanallee haa ta'u sadarbe kanallee haa ta'u garuu waggaa 24 kana numa ta'a. Isa kana dhiigni na keessaa yaa'u sun gaddeebi'ee maal ta'e jettanii na keessatti malaa ta'eet na keessatti gubatee gizee tokko furroo fakkaate gizee tokko dhiiga gubataa fakkaate gizee tokko malaan tufaa gizee tokko furroon tufaa gizee tokko immoo dhiigan tufa. Yesuus ifaa galatu. Maal jedhe namni wayii karaa deemaa jira maali mana yaalan jira ka amma fira bira maali obboleettii asteechi kuni dhukkubsattu wayiiti jedhaniin obboleettii abbaa kiyyaa biran jira. Dhukkubsattu wayiiti waan goonu wallaallee ishiin amantiitti jiraatti. Waanuma tokkollee waan goonu dhabne waanuma qeesii kanallee itti goonanii fudhachuu diddee jetteen. Ilaa akkas jedheeni sombashiitu tura ammaa jiraayi. Damma waggaa torbaa dhadhaa waggaa torbaa shunkurtii adii bishaana bishii kana walii daffisaa obaasaa garuu immoo hoggasin gaggabdii aannan hin obaasinaati dhamaareeraa obaasaa jedheen Yesuus galanni isaa haa ga'u. Ani hoggasumaan dhageeffadhe hoggaa inni akkas jedhu san dammi waggaa torbaa keessaa argama dhadhaan waggaa torbaa keessaa argama jennaani ganda warra abbaa daakaa kana hin dhabamaa jedheen ishiin beentedhaa isan fudhattu jetteen hogganuma inni achumatti dhaabe dubbii isaa nama guddaa wayiiti. Yesuus ifaa galatu. Nama raadhe garuu qarshii amma baay'een beeku horii lama gurgurame garuu Yesuus gooftadha. Hin duune garuu mana yaalatitti bultii shanitti anu beekee
waaqayyo jiraatadha Ameen. ijaanis arguunan dhabe yeroo sanitti ji'a tokkicha dirasi jechaadha gurraan hin dhaga'u ijaan hin argu waaqayyo gooftadha Ameen. isa keessas na dabarsee na jiraachise Ameen. kanumarraanis immoo dhimantaa uumuu mucaa wayiis immoo amma ture araasii ji'a sadiitti irratti qabame xinnuma wayiitti abbaa manaa kooti wal gufannee naaree mataadhuma kana na nyaate matuma kana na nyaate dhaqee kokkee kana jalatti gannayii teesse amma maaliif laalta mana yaalatiin hin dhaqxu jedhanii mana yaalaa gaafa naqu maal jedhanii yoo jettanii hospitaalli giseessanii maal laan jedhattanii eedisiidhaa jedhe hospitaala eessaati gaa? shukutee jedhu was miti fagoodha Mashii. yesus galanni isaa haa ga'u Ameen. ani garuu darbeef manuma jiraadhe eedisiin hin qabne ani abbaa manaa koo malee daladaa moonaatti somaas hin beeku eedisiin hin qabne Ameen. yesus gooftadha Ameen. mucaan irratti akkanaan jedhan kun amma kun waggaa 22 waan ta'eeti kun na dhiisuu didaa inuman deemaa mana yaalaa inuman deemaa horii tokkos inuma gurgurraa horii lamas inuma gurgurraa dhukkubni koo argamuu hin danda'u mana yaalaa waggaan dhaqe fayyaadhaa jedhu dhiiga koos yoo maran umaa fayyaadhaa jedhu akkasan jedhe bara wayii gannan manaa beetoo deeme gooftaa koon jedhe egaa namnuu naan rakkate silaanaa agarta maala wal lafarraa boqonnaa qabaachuudhaa baadde maal ta'a gooftaa koo mana kee keessaa qoodan qabu hoon dhufe maal ta'an jedhaan waaqayyo fedha isaa yoo ta'e malees akkas gochuus hin dandeenye garuu nan kadhadhaa namoonni isinuma naa kadhatu garuu dhukkuba mataa sanii fayyuu hin dandeenye bara baay'een baadhaa yeroo bakka bobbaatti yeroo galani karra keessa gizee ga'anii waa'ee akkanan yaadu dhageeffatu waaqayyo maaloo na boqochiifte maal ta'a maatiin kooyyuu rakkate hin jedhaan yoon fayyuu dadhabe gooftaa koo maal la fudhachuu hin dandeessu maalin jedhaan waaqayyo galanni isaa haa ga'u ana waaqayyo numa na jiraachisa rakkadus yesus gooftadha numa jiraadhaani Ameen. amma kaan immoo yeroo darbe keessa turelleedha akka waggaa tokko darbe obboleessi keenya kuni ka'ee dhufe waldaa keenya Pastor. achumaanani garma galgalaan dhaga'e naannoodhuma sa'aatii waan ta'e galgala dukkanaa naannoo sa'aatii lama kanan dhaga'e akkasuma ka'e maal hin dandeessu halkan hin deemine dhuka na baatu akkanatti argarratti na baatu kaa hin hojjedhu manuman ta'a garuu yesus galanni isaa haa ga'u Ameen. daa'imuma kana jidduu haa jiraattu naan jedhu malee haa hojjettu naan hin jedhani yesus gooftadha Ameen. kaadhetuman darbee kaadhetuman dhaqee waldaa kana keessa naman taa'e ergaan namoota biraati odoon dabarre gaafas garuu waa'een koo dubbatame yesus gooftadha Ameen. guyyaa eegee garuu nan argadhe galanni yesuusif haa ta'u Ameen. amma nabichaayyuu miti garuu tilmaameetti hin bahu waaqayyo garuu beekadha galanni yesuusif haa ta'u Ameen. waaqayyo waaqni Israa'el kuni gochaa isaa guddaadha. Ameen. Obboleessi keenya abbaan manaa ishee tajaajilaadha. Maatii ishees saba waaqayyoos baateeti imimmaa wajjin odoon nyaanne odoon dhugne saba gooftaa tajaajilaa ture. Baay'ee obboleettiin kuni nama jiraatu odoon taane nama du'arra ga'eedha. Kanaafi saba waaqayyo gooftaan maccaa lafeen dhiigan qabu inni lafeetti dhiiga godhe obboleettii koo dhukkuba bara baay'ee dhukkuba waggaa 21 irraa ishee fayyise. Ameen. Irra go'aa dadhabduyyuu malee dhukkubni kun immoo waggaa 21 miti namni waggaa tokko ji'a tokko yoo ciise baay'ee dhibba. Kanaafi maqaan waaqayyo waaqa Israa'el ulfaatu. Ameen. Obboleessi keenya paastar gaafa inni dhufu gaafa ishee dhabergaan darbu annan gaggabe mataa kootiin jecha ishee jala yoo fuudhame na fuuldura hin jira nan gaggabe gaafa ishee dhabergaan darbu namni kun hin fayyaa miti waaqayyo garuu siif hundumtuu hin danda'ama hamma ji'a ja'aatti nan dhaggeeffadhe fayyaa ta'uu ishee hamma yoona kanatti immoo fayyaa ta'uu ishee malee dhukkubsachuu ishee hin dhagee ganaa siif fayyitee jiraatti. Ameen. Maqaan Yesuus haa ulfaatu. Ameen. Waaqayyo isin isaa eebbisu. Ameen. Ammam ta'eera amma erga fayyite? Erga fayyite amma waggaa bira dabarteerti. Waggaa tokko dabarteetti. Waggaa tokko dabartee waggaan lama gimbootii dhufu kana. Ameen. Maqaan Yesuus haa ulfaatu. Ameen. ishii kaawwanii nan dubbachuu barbaade haati koo eegana nubbee kenuma dhibamtee jechaadha. Waggaa dhukkubu kana mataa ishii nyaataa hin gangalattuu hin beektu aara kirbiitti faa fuutee futtaartitti waraqata faa martee fuula ishiitti faartitti mimmaan keessaa gayyaa mataa ishii faa mukatti naafitti faa qaqqamee toosee sunna jechaadha. Mana yaala suma deemu fayyina argattee hin beektu jechaadha. Namoonni ganaa fayyitii yommuu jedhan waaqayyoon nama kana irratti akkanatti dubbachuu nama yoo tuute mootummaa galte
Maaliin lafa kanarraa na fudhattu maal akkanatti ishiin dhiphattanarra jiraachuufitti waaqayyo maal dhimma naan baasu maal taayoo ishiirraa kanarraa ooltee tan baay'een bo'achaa ishiinuma dhibamtii fayyituunuma dhibamtii uma fayyite kanaa waan du'aa yoon kaasa wadhaan takkittiidhaa waan qubaan qaba akka ishiin weedheetinan dubbadda yeroo abbee dhaqiteetti halkan rafeetoon buluu halkan ganama yoo qabe amma galgalaatitti galgala yoo qabe amma bari'utitti iyyaatoo bulteechaadha yeroo ishiin iyyitu sana hirribni naqqabu mana barumsaati yoon dhufe galattana ijoollee gaafadha akka ishiin hooyiin dhukkuboona naalumatti zamboona godhaa qeetti soldeemnan godhu yoo waldaadhaa galuu galattana ijoollee gaafadha hooyiin dhukkubanaan jiran qeetti soldeemnan godhu akkalumatti hin dhibamti yoo waaqa hadhadheessu takkittiidha waa'ee fayyina isheen hundadhu maalo yaa waaqayyo loma kanarraa ishii boqochisiti waa'ee wajjumaan nun ajjeesu waaqayyo gooftaa akkanattiin isheen ammaarramteen irra jiraatte silaa maan hangootu hoggaan jedhin namoonni dhiisii fayyite waan yeroo hoggaadhan waan yeroo maalee hoggaa 20 meeqati maal waan hoggaa du'a kaaseettanii waan wagasi amma irraa itti gaaf tokkicha ishiin arguudho gaaf tokkicha argee laamoo fayyitiin jira gaaf tokko mana yaalaa deemanii yeroo isaan mana yaalaa na biraa deeman sammuun nan boqotu akka maraachuutan taa'aa gaaf tokko mana yaalaa deeman yeroo isaan mana yaalaa deeman sana na gabaabee sammuun baqafadhaa yoon du'e farramee itteedha silkiin qabuun waluufi lafan beekuun deemuusa baay'ee bu'aatiin nachumarraan amman gabaadha ka'ee amman qeega'utti akka malee mimmaan koo bu'aate hoggaan galuu hoggaan qeega'u hin beeku ijoolleen tokko dhufaniitoo maal tahinaan jiranii akkanatti sammuun baqafadha jettee ishiin hin duutii amma kaa sammuun baqafadha jetteedhani amma farrameetina sammuu baqafadha jetteedhani achumaan hoggaan galeetoo silkiidha yaaluu maamataa baqafadhuu maal ta'ennaan jette sammuun koo baay'ee nama raata jechaadha yaa waaqayyo mee lafa kanarratti anaamaan godhiniiti mee dhukkuba ishii kana wayin natti dabarsiiti wayin immoo guddina kiyya dhiisiti maalo ishiin manaa fayyiseetu nan bo'achaa gaafa sana achumarraan galtee yaa waaqayyo ati ishiin haa fayyifte dhugaa waaqati jilbii biraan deemetu nan lafa waldaan jiruun mantan deemetoo galata sii galchan jedhe birraa barreen gaddaa akka malee dhukkubeechaadha barreen gaddaarraa qofa halkan tokko ganama yoo qabe sa'aatii 24 irra waan irra turuu miti itti fura barreen gaddaa immoo akka malee itti baase jechaadha gizee itti baasu sanan koo firaasii tokko dhaqee akka malee bu'aatii dhaqee mimmaa koo waaqatti facaasa mee yaa waaqayyo anaamaan an godhineetti mimmaan magoo kana argiti yaa waaqayyo silaa yakkii isinis fayyifte maal ta'a nama kana yaa waaqayyo gooftaa sammataa ishii kanarraa fayyifte yaa waaqayyo luka ishii naaf iftee manatti miftee nan bu'aa dhaqee namoota baay'eedhaan numa kadhatamaa waa'ee ishii yaa waaqayyo maal irratti dubbadhu haa fayyitu mee karma kiyyalleen jira odoon bu'uun gaafas waldaa sanii gale gimbootii immoo darbe yommuu paasteriin kun isaan kun dhufanii waa'ee fayyina ishii lammaffii abdii kutadheera jechaadha bakka ishiin fayyitu jedheetina waa'ee ishiitu takkittiidhaaf duratti hin qabne bakka haani waggaa koo firaasii baay'ee irrattan ishii fayyite dheetoo eege waggaa isaan kun dhufan immoo fayyite dheetu bakka achuu sammuutti qabanne duma ishii tan abdii kuteetoo ta'a jechaadha oo duute bakka achuu maali anaatarraa duute anaatiif abbaa irraa du'e nama meeqatu badeereetu nan simyereetuma ta'a odoo ergaan nama tokkoon darbii fayyee namoonni sagantaa televiziyoonii kana hordofaa jirtan hundaaf nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa biraa tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti sagantaan dhaabbataa waldaa keenyaa dilbata ganama sa'aatii 3 hanga 6 walakkaa waaqeffannaa fi lallaba dilbata waaree booda sa'aatii 9 hanga 1tti waaqeffannaa fi sagantaa dargaggootaa roobii galgala sa'aatii 11 hanga 1tti sagantaa fayyinaa fi guutamuu hafuura qulqulluu sanbata ganama sa'aatii 2 hanga 6 walakkaatti sagantaa soomaa fi fayyinaa kan waaqayyoo humna isaa itti mul'isuu fi harka waaqayyoo itti argitan waan ta'eef kottaatii nu wajjin waaqeffadhaa waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti teessoon keenya Finfinnee Haannaa Maariyaam baasii lakkoofsi 72 itti naannoftu gara mirgaatti meetira 200 irratti argamna lakkoofsi bilbilaa kadhannaaf gorsaaf duwwaa 921 295411 nu quunnamuu dandeessu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti Encha karani onge fanaga ya Jesus moti la lisan saroni